بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya darsii teenya har'aan tana nuuraaniyyaa darsii sadaffaa eegaluudhaaf yaana addarsu thaalis darsiin sadaffaadha barnoonni darsii sadaffaadha jechuudha alxuruuful muqaxxa'a xuruufa muqaxxaadha jedhamti xuruufa yookiin mummuramtuu taate tan awwala suuraa quraanaa titra dhuftuu jechuudha harfii muqaxxaadhaa tajamtu ta hiikaa siidhaa rabbi malee namni biraa beekuu hin dandeenye jechuudha. Isii tana maddiin isii gubbaa jirtu immoo harakaa jaha dheeratti jechuudha. Bakka sadii baasnee ilaaluu dandeenya. Alif ka jennu kun harakaa takka dheerata sagalee takka jechuudha. Alif uma jenna malee alif yoo jenne dogongora ta'a jechuudha. Alif laam miim yeroo jennu jechuudha. Laamii fi miimiin kun qaceelloo dheeratan sababaan isiidha maddiin achi gubbaa jirtu tun maddii harakaa jaha dheerattuudha waan taateef jechuudha. Isa kanarraa xaaha ka jennu kun xaa fi haan ammoo harakaa xaanis harakaa lama haanis harakaa lama dheeratanii jechuudha. Harakaa takka harakaa lamaatii fi harakaa jaha dheeratu jira jechuudha. Saniifuu foormulaa kanaan oofuu dandeenya. Mata dureen kun hoggaa isinii gale darsii itti aanu irratti inshaallah walitti dachaana. Assalaamu alaikum warahmatullahi